Boleyenkia, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugadu bachuuf duraan hingaa hanbiyya arabaa jiraadhu warra biyya jiru fi yaaddaa ture. Akkamti zayitii shuggee tokko biroo 60 bitatu, akkamti saamunaa takka biroo 50 bitatu deeni isaaniif yaaddaa ture. Gaafa hanbiyya galuu garuu isaan itti baraniiru. Fataa hidhanii jiraachaa warra biyya garuu nu warra gana jireenya aaraa ta'e kana lafa kaasee itti baruu fi hedduu takka na yaaddeesse gaafan galu. Dhugaa rabbi. Shamarran keenya kasala tokko qamsiiftanii shaayii abiddarra kaa'achuurra kasala tokko qamsiiftanii waxii tokko hojjetachuurra ituu nyaachuu dhiiftanii irra filannoo isiniif taagaa biyya galtan. Maaliif baay'ee isinitti ulfaata biyya namaatti dhaabbannee maashiniin hojjennee barree waan qulqulleessine firiizii kaannee achi fuunee yeroo nyaannetti nyaanna bakka baay'ee michootiidha jechuudha biyya arabaatti. Gaafa gallee garuu maaliif biyya arabaa taa'e maaliin godhadhe jireenyi koo warra akkamittiin kasala kana qamsiisa akkamittiin ganaa bishaan bullussee mana shaaworii dhaqee dhiqadha akkamittiin shinti beetii kanarra dhaqee ta'a ituma namman hojjedhe keessatti waa kaadheerate yoona an akka warra biyya arabaa kanallee walakkaa masheellee tattaaffadhe sammuu koon boqochiisu jechuutu yaada namaa keessa dhufa baay'ee tokko ulfaataadha. Shamarran keenya warroonni dhugaa rabbi arra faashinii bittanii ittiin suuraa bareechachuuf ittiin laayivii seenuufattanii daataa birrii meeqaan guuttattanii onlaayinii irra waltan warroonni waan keessanitti qabeenya keessanitti taphattanii baay'ee tokko gaabbitu gaafa galtanii mataan keessanii hin boqotu boqonnaan qabdan gaabbaaftu jireenya keessanitti tokko biyya teessanii jireenya biyya keessanitti hin barre lammaffaa eega biyya baatanii waan ijoo qabu tokko yoo hin godhatin hedduu takka ulfaata. Biyya keenyatti shaaworii galuun qabsoo tokko si gaafata. Mana fincaanii dhaquun si yaaddeessa. Hedduu tokko ulfaataadha jireenya biyya namaatti bartee kaate. Shamarran keenya illee dhiifama naa godhaadha. Warroonni keessumaa dhiira biyya ambaa jiru jaallattanii amma mana kireeffattanii jireenya fataa jiraachaa jirtu miti. Yoo arra waan qabdaniin ka'atiin yoo arra of hin jabeeffatini dhugaa rabbi dhiirri jireenya qananiitti bare kuni galee jireenya gadadoo katamaa ta'u gaxariyaa ta'u yoo tattaaffatte malee jireenya ulfaattu galee jireenya biyya keenyaatti si wajjin baree jiraachuurra feetu ilmoo sitti gatee feetu waan barbaade akka barbaadetti si dhiisee katamaa tokko keessa badee jiraachuuf filachuu danda'a. Maaliif itti baruu dadhaba? Dhiirri immoo akka dubartii obsan qabu jireenya mana keessaa irratti. Gaafa jireenya kanatti baruu dadhabe si dhiisee baduu danda'a waan ta'eef isattis faashinii bittee wajjin sirbuu dhiisi ofii keetis faashinii bitattee sirbuu dhiisiiti waan qabdu ilaa akkasitti qabadhu gaafa galtee itti gammadda gaafa galtee sammuun kee tasgabbaa'ee abbaa manaa keetiin jira.